Bakka barbaadde baatee dalagachuu hin dandeessu? Nan danda'a. Maaltu si boochisee duuba? Uma. Ati nama Harargee akka taateef hin beektu? Nan beeka. Duuba maaltu si boochisee? Asirra keenyee qarshii shaniin akkaawuntii kanarra galchaa kana godha nama ifi kofalchiisna hin godhamnu wanni akkasii hin jiru obboleettiiti. Hin booyini as bahii dubbadhu qoma dhiibiiti as bahii dubbadhu imimmaa ofirraa haqiiti obboleessa kee biyya keetiiti namni waan kana kafale waan wanni sitti hin fakkaatin alagaa sitti hin fakkaatin. Dhageesse? Ayyaayye. Nifa mana mana duraan waan isin hin gabe. Umaan nuti hin gafne dhiifama sii goone umaan booyin. Abshir obboleettiiti yan booyin abshir fatu Arafat abshir. Sin barbaachisu booyin. Nataanaan dhufte eega dhuftee booda immoo amma dubbiin ishii baddee jirti. Si galeeme namni walitti ni dhufa addallee ni oola. Jaarsa jaartinuu wal fuudhee wal dhiisuun numa jira. So amma fallee isin godhuu qabdan doktarreef isinitti himattee jirti. Bikka sanitti dhiifnaa fi tana faayidaa kanaaf fiddee fi kanaaf ifirraa dhiibdee osoo hin taane ammatti furmaanni akka mataa kiyyatti ayyaadu micoodhaaf furmaata godhu yoo danda'ame ishiifis baasii ishiidhaa deebisuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Tana booda garuu bakka sanitti micoo tana yoo agartee hagan takka miidiyaa irratti dubbiin ishii beekaa achi dhiiftan ta'e rakkoo hamaadha ishiin dubbattee ibsatuu ooluu dandeessi. Kana duralleen hammaa ta'uu baatuun baana. Egaa as geesse rakkoo keessatti dhiistanii irraa haasoo osoo hin taane amma furmaatatti haa. Badin ani belleessi yoo jira wata kan belleessinillee akka ilma namaatitti yaani kaleessas dubbadhe sababa mucayyoo kanaa fi ana Harargeef Arsiin maqaa wal kaasuu hin qabu jedhee dubbadhee ture. Ana mallee wallaalummaan kiyya dhiifama isin gaafadha yeroo takka bittaa please nuti shabaaba laal dabbaan nuti shabaaba laal warra kutaaf kutaa wal nyaachisuu miti laal hundi keenya eegalee yeroo matakkatti wayii dubbadha. An kaleessallee yeroo waan kana yaadu obboleettitti gama kaamiinuu gama jaalalaa gama maaliyyuu haa ta'u saayidii biraa yaadeetii miti. Saayidii isin guddatu jijjiiramu malee saayidii wanti kun hin dhufa jedhee gonkumaa tilmaameellee hin beeku. Haa ta'uutii ilkaanuu waliin bu'asii galee namni wanni boru uumamu hin beekamu. Just an garuu waan kana yaadeetii miti khayrima yaadeeti. Garuu saayidii biraatti yoo nu yaaddanii saayidii biraatti fudhattanii hojjettan ani Harargeef Arsii maali waan jedhu keessaan beekan haasaa akkasii Arafaatiin kan walitti dhufne miidiyaa irratti waliin taphannaa waliin kolfinaa haalli natti tolee wanni hundi isii just amalli isii natti tolee akka nama tokkotti waan qaburraa waan danda'urraa waan kana yoo godheef mucayyoo tana akka wahiititti wal gargaarra waan jedhuun yaada kireetarii mataa kiyyaa kan godheef sababa rabbi irra na gargaaree sababa nama hunda rabbi godhee isiillee miidiyaa irra rabbi beeksisee bakka kana geette malee saayidii biraa ka'eennu akka taate Arafaat eennu akka taate abbaa isiin gaafan gosa gaafachuu miti sii galee waan takkatti naa beekuu qabdan please irra deddeebi'eellee dubbadhee jira sababbii anaaf Arafaat namni tokko walitti darbuu hin qabu ani Arafaatiif abdiin anaaf tokko abdiin Arsii Arafaat Hararge anaaf isaan lamaan tokko akka namummaatitti beekan jara lamaanuu kaleessallee harrallee jecha wanni kun immoo akka hin dhufneef yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yoo isaan isi ka'an anatti kaa isitti hin dubbatinaa jechaa irra dubbachaa ture kuni hundinuu akka maalititti akka wanni hoyi jidduu kanatti hin uumamne ajandaa shayxaana akka jidduu kanatti hin uumamne gatii barbaaduuf amma badii yoo jiraate mucayyoon sun rakkoo san keessaa baatee ifa kanatti bahuun yoo badii ta'e Oromoo dhaabannee walaa laallu wanni biraa wanni uumame hin jiru mucayyoon tun jireenya ishii fokkotaa kaleessaa san keessaa baatee har'a jireenya gaarii jiraachuu isiin eegallaan namni gaafa laayifii jireenya gaariitti achi fufe masanaakilii baay'ee qaba sakaallaa baay'ee qaba sakaallaan kun jireenya isiiti as dhufe malee kaleessa mucayyoo kana namni quba qabu takkattiin hin jiru waa'ee isii namni quba kaasu takkattiin hin jiru kanaafuu har'a isiin jireenya eegallaan har'a isiin jijjiirama eegallaan masanaakiliin baay'een itti ka'e dhiibbaan baay'een itti ka'e anaan arrabsuu isheellee qofa arrabsuun dhufe kunummaan akka hin taane kana durallee dubbannee turre nama 3,000 nama 4,000 ammallee wanni bade wayii hin jiru wanni bade guddaa wanni barreessaa jiru isini warruma miidiyaa kanarraati nu ima warra miidiyaa kanarraati kanaafuu wanni gabaabsee ani isinii himu Arafaat amma
haalli isiin amma keessa jirtu kaleessa illee gaafanne nama kuma sadii moo waan haasaa dheengadda jedhan kan irra dhagahee anis biiziidha namni hundinuu jireenya ofii walii gaffi fiigee jiraata arafaatiin akka carraa waa dagaffi godhee isiinis jijjiiramtee bakka jireenya isii jijjiirame laayifii biraati sun hundi kennaa riskii carraaqachuu walii gaffi fiinna kino kanaaf kaleessa na himanii wanni akkana ijoolleen akkana jedhaanii jirti arafaatiin bakkeen kun isiin ta'u mana madaamii dhaqii mana madaamiitti gadi bahii Mariyaamiin biraa bahii Oromoon namaan taatu jedhanii ijoolleen azaa godhaaranii ijoolleen dalasiisaa hin jirani faati mucayyoo tana situ na fide kaleessa situ wal na barsiiseeni ani mootu yoo isiin dalaydi damooza kafalaa fi mucayyoo kana immoo nama baay'ee janajjanee ijoolleen maqaa akkana godhaa jiranii maal haa godhuu waan jedhu na gaafatte dhugaadhaa akka obboleessa tokkoon na gaafatte anillee hayyee anillee gaa kaleessa sitti fidee gargaariin jedhee akka nama tokko siggatee si biraan deemu mucayyoon tun obboleettii teenna yookaan fi kaleessa maqaa siyyuu belleessaa turanii haa jijjiiramtee fakkeenya nama baay'ee taatu si biraan hin dhaabadhaa waan jiruun si gaafadhaanii eenyutu waa si godhe jedheeni Mariyaamiin gaafadhe kinoo akkana booyisee akkana itti erganii silkiisii keessa argaa waan akkanaatii waan jedhu na beeksiste akkuma obboleessaatti na beeksiste beekaa anti yaafuu biizii namni hundinuu biizima na himnaan hayyee wanni akkanaa erga jiraate jedhee arafaatii bilbile dhagahaa jirti isin bira jirti arafaat wanni akkanaattu akkana Mariyaam akkana jedhaa jirti ati Mariyaamiin faana taa'uu feetaa Mariyaam sii taatee jirti sodaatti akka malee anaa si'i Mariyaamtu haasa'aa jira boru ol kaatee ijoollee warri ajandaa walii gad oofu Harargeen arsiin ijoollee aganaa akkana gootee achi fiddee akkana goote siin nuun jedhanii anallee maqaa na belleessanii sillee maan hin jirre sirra kaanii Mariyaamiin illee maqaa si belleessanii nu fayyirima walii yaanna wanni akkanaa wanni sirra gahe jira jireenyi kun sii ta'ee jira haalli ati jirtu sii ta'ee jira jedhee gaafadhe akka nama tokko dheengadda kino naan jette isiin illee lakki wanni narra gahe hin jiru naa tahee jira wanni hundinuu naa taheera Mariyaamiin faana haala gaariin deemaa jirra hayyee ijoolleen dhuftee tashwiisha si godhaa jirtu kun wanni isaan siin jedhan hin dhageetta moo Mariyaamiin sii ta'e na waliin deema jettee murteessita jennaan lakki Mariyaam naa taate Mariyaamiin waliin deemee murteessaa jedhaani naan jette isa lammaffaa akka gaafii kiyyaatti wanni an Mariyaamiin gaafadhe wanni an Arafaatiin illee gaafadhe Arafaat akkuma agartan sa'aatii dheeraa laayivii gubbaateetti namni kuni biyyarraa gaafa fide hojjataa tokko sa'aatii dheeraa akka inni hojjatuuf barbaada Mariyaam immoo akkasii miti akkamitti naan jedha Mariyaamiin lubbiyye ati saa 24 laayivii irra teetta ganamaa taatee hanga galgala laayivii irra teessa wanna kana Mariyaamtu si dhiibee akkanatti taa'aa jirtamu Mariyaamtu damooza sii kafalaamaaf laayivii irraa baata siin jettee si dhiibdee akkana si godhaarti immoo situ fedhii keetiin taa'aa jedheellee rakkoo isii gaafadhe akka nama yeroo hunda asirra arguutti ani biizi walii gaffi fi gahin argaan garuu saa 24 laayivii irra argaan wanna kana way Mariyaam dhiibdee akkanatti eessisaartii mucayyoo kana kun akkana yoo ta'e sirrii miti waan jedhu Arafaat Mariyaam akkana gootee saa 24 si teessisaa jirti moo jaalala keetiin taa'aa jirta laayivii gubbaa maaf saa kana hunda teettaa jedhee gaafadheen lakki an ofumaa kiyyaa taa'aa akkami saa kana hunda hin taa'ini fati wanni ati itti naa himtu sa'aatii 2 haa dalaydu sa'a san booda uffata ofii haa miicattu achi booda qilleensa baatee haa fudhattu akkasin namni illee hin xafashu abbaan argellee waan dhufee ittiin haasa'u isiin illee namni illee ni yaada dhuftee dalagaa isiin illee yeroo san seeraan daladdi anaaf Arafaat ka itti wal dadhabaa jirru ganama yoo seente galgala irraa baati ani immoo irraa bahi jedhaani isheen immoo laayivii gubbaateetti wayii gadii unkaan alaarmii guutee fi alaarmii saniin irraa bahuu dadhabde bakka kanan na dhibde atillee dhagaye akka nama na kenne akka nama hadaraa jettee naa jabeessi jetteetti akkana na dhibaa jirti waan akkanaatiif si geesse ammoo haasofni akkana kunillee hin jira jettee akka obboleessa normaalitti na himte Mariyaam anillee Arafaatiin gatteessisee bilbila keessa kinoo isin dhagaarte Arafaat wanni akkanaattu akkana Arafaat khalaas wanni darbe ammarraa ganama sa'aatii 2 haga sa'aatii hagana laayifii kee irra taa'i sa'aatii isin sin jettetti irraa bahi siigalee namni badhe yoo silaalu waan dirqiidhaan akkana si dalaysiisaartu jedhee tilmaama anuuni tilmaama waan sin beekneef anuuni tilmaama akkana si godhaarti jedhee namni hundi waan yaaduuf sa'aatii kana sirreeffattee sa'aatii 2 irra seentee sa'aatii kaan uffata kee miicattee sa'aatii kaan eraftii gootee ummanni akka si yaadutti dhuftee waliin abdiin illee as jira daqiiqaan muraasa abdiin illee asitti kana gabaabsaa achitti atillee suura qabda onlaayinii waliin dalaydanii siif abdiin illee sa'aatii kee birqii godhadhu abdiidhaanis konneekti waliin gootanii waliin dalaydanii waliin guddattanii isin jabeessina miidiyaa kanarra jedheeni ittiin haasa'ee kinoo Arafaatinaan hin jenne haa jettu akka nama normaaliitti obboleettiitti yaan gargar yaaduan